Harki harka hin nyaatu. Miidiyaan mootummaa Itoophiyaa kan Waaltaa jedhamu xiyyeeffannoo isaa irra guddaatti maqaa obbo Dinquu Dayyaasaa balleessuu irratti fuulleffatee jira. Waaltaan miidiyaa mootummaa kamuu caalaa fedhiin ilmaan nafxanyaa foddaa ittiin calaqqisuudha. Akka miidiyaa sansa eeggatee kan baajata mootummaatiin sossootti osoo hin taane akka miidiyaa dhuunfaatti seeraa fi safuu tokko malee nama arrabsaa fi arrabsiisaa oola. Diinni guddaan ammoo Oromoodha. Dhiyoo kana ammoo akka utubaa diinagdee Oromootti nama laalamu obbo Dinquu Dayyaasaa ciniinee qabee jira. Walitti aansee itti duulaa jira. Kunis qajeelfama mootummaa irraa kennameen akka ta'ee fi humna Oromummaa waan jaamu hunda cabsuuf akeeka mootummaan kun qabu kan agarsiisu. Sagantaan jibbinsa Oromoo kan Waaltaan hojii hojii irratti bobba'ee obbo Dinquu irratti duuluu bira kutee jira. Oromoo keessattis wal afaan deebi'uun akka uumamuu barbaadu. Kanaafuu nama fuula beekamu biraa tokko barbaadanii bitanii Dinquu irratti bobbaasani. Kana keessatti ammoo namni akka rakashaatti argamee dhiyaateef weellisaa Qamar Yuusuf tahee argame. Nama kana amma duras bitanii alaa fiduun akka wayyaanetti muuxannoo qabu. Ammas akka nafxanyaatti yeroo lammadaa bitanii faallaa haqa Oromoo dhaabane. Kan nama gaddisiisu garuu obboleessi keenya Qamar waa lama dhabe. Maallaqa gaafa alaa galu ittiin bitameenis guddatee nama hin taane. Ulfinaa fi jaalala dur Oromoo irraa qabus ni dhabe. Nan nyaadhatti nyaatamee akka hin taanetti bakka hin taanetti kufe. Cubbuun Oromoo kun nama hin milkeessitu. Qamar hangafa weellistoota Oromoo keessaa tokko waan ta'eef of kabajee kabajamuutu malaaf ture. Iddoo uummanni isa argu hawwutti argamuutu isa guddisa ture. Gaafa biyya ambaa ture abadan horiin hin bitamu je'ee qabsoo saba isaa tumsee sirbaa ture. Hojii aartii isaatiin seenaa gaarii katabatee ture. Maalummaa diinaa saaxilee saba isaa qabsoof kakaasaa ture. Akkasitti Oromoo biratti jaalala guddaa horate. Qamar Yuusuf kabajaa gaafasiisan tiifatee ulfaatee jiraachuuf garuu hin carroomne. Bara 2007 irraa qabee seenaan isaa jallachuu jalqabde. San booda lammata mataa ol hin qabanne. CD gaafasiisanii as sirba hedduu baaseen jira je'ullee Oromoon isa hin simanne. Harkumaan kufee of cabse. Gaafa galma milneemii sanitti barcuma of jalaa dhiitu san ulfina Oromoon isaaf kennites dhiitee of jalatti cabse. Qamar hangamuu kararraa maqu sadarkaa amma ta'e kanatti diinooma je'ee kan yaade garuu hin jiru. Miidiyaa nafxanyaa irratti bahee Dinquu Dayyaasaa nama galataan Oromoon yaadatu. Nafxanyaa waliin ta'ee maqaa xureessa ja'anii yaaduun rakkisaa ture. Inni garuu ija ashaboon dhiqate daboo yookaan guuza nafxanyaa bahee Dinquu maqaa xureessuu hin qaanfanne. Afaanuma kaleessa Minilik bineensa jeesaniin miidiyaa Minilik irratti yaamame bineensa Oromoo tahee foon sabboonaa Oromoo yoo nyaatu arguun nama dhukkubsa. Namni kun uummata Oromoo irraas waan abdii kutate fakkaata malee silaa Oromoo maal naan jette dhiiroo jee of gaafachuutu irra ture. Akkanitti siif ragaa ba'e beeytaa jennaan animmoo akkanitti si taajjabe beeytaa jee namichi. Qamar taajjaba seenaa keessa of galche. Ilmaan Minilik nafxanyaa waliin as deebi'ee ilma Oromoo sabboonaa Dinquu Dayyaasaa irratti duuluun isaa xurii seenaa dhiqamee hin baane ofitti dabaluudha jechuun kanneen taajjaban ibsaa jiru. Hamma fedhes osoo komii qabaate Qamar yeroo kanatti miidiyaa Waaltaa kan kaayyoo nafxanyaatiif jecha Oromoota irratti bobba'e gubbaatti bahee abbaa galataa Oromoo Dinquu Dayyaasaa irratti diina waliin duuluun gonkumaa kan irraa hin eeggamne ture. Akkamitti nafxanyaa waliin obbo Dinquu irratti duulee ragaa sobaa bahaa jechuun namoonni hedduun aarii isaanii ibsachaati jiru. Fardi farda hin baatu farda shaggar malee harki harka hin nyaatu harka Qamar malee kan ja'anis jiru. Dhuguma Qamar harkuma isaatiin harka ofii nyaate.
seenaa ilma namaa keessatti walii galuunis wal dhabuunis waanuma uumamaati. Qamar Yuusuf dinquu irratti osuma qurrama qabaatee akka Oromootti manguddoo Oromoo yaammatee waliin haasa'uu danda'a ture. Abbootiin gadaa, abbootiin amantii fi manguddoonni biyyaa guutuudha. Oduma dinquun waan fedheewu isa godhe ganda diinaa dhaqee rasaasa diinni isa nyaachise fudhatee as garagalchee Oromoo irratti dhukaasa je'amee hin yaadamu ture. Dinquun qabeenya isaa qofaan osoo hin taane sabboonaa cimaa Oromoon qabdu keessaa isa guddaa tokko ta'uun beekama. Namarraa fudhachuu osoo hin taane arjoomuudhaan seenaa isaa barreeffate. Dinquun hundumaan firama. Oromoo isa kibbaa, isa kaabaa, isa dhihaa, isa bahaa, isa jiddugalaa jechuu hin beeku. Isa biratti ulaagaan Oromummaa sabboonummaa dhugaa qabaachuu qofa. Warra inni gargaaree jireenya isaanii fooyyeessee dhukkubsannaan dirmatee fi waldhaansisee keessaa gariin aartistoota Oromooti. Aartistoota san keessaa ammoo akka Qamar Yuusufitti kan horii guddaa dinquudhaan gargaarame hin jiru jedhu warri itti dhiheenyaan jara lachuu beekan. Obboleessi keenya Qamar umrii kabajamee jiraachuu qabu kanatti of salphisee kufaatii gaddisiisaa kufuun isaa garaa nama guba. Gocha isaa kanaanis ummata Oromoos ta'ee saboota fira Oromoo biratti hedduu of tuffachiise. Qamar kaleessa mooraa qabsoo Oromoo kan maqaa ulfinaa itti horte san keessaa of baasee wayyaanee Oromoo fixaa baate faarse. Har'as wayyaaneen erga kuftee booda saba isaa dhiifama gaafatee as deebi'aa wayita je'amutti nafxanyoota waliin dhaabbatee sabboonaa Oromoo diinni argaa jibbitu kana irratti duuluun isaa raajii gaddisiisaadha. Garuu maal godhan isaatu karaa san filate. Abbaatu of maraa je'e boftii jaan. Waanuma fedheefu hariiroo dinquu fi Qamar jidduu jiru laalchisee dhugaan madda amanamaa irraa GNN qorate kan armaan gadii kana. Odeeffannoon maddeen amanamoo irraa arganne akka ibsitutti walitti dhufeenya obbo Dinquu Dayyaasaa fi weellisaa Qamar Yuusuf akkasumas walitti hidhata riizoortii Soodaree fi Qamar ilaalchisee dhugaan jiru kunooti. Obbo Dinquun Qamariin qaamaan waliin beeku ture. Yeroo wayyaaneen weellisaa Qamar yaamtee biyya galchite wal argan. Kunis sababaa obbo Iliyaas Ibsaatiin. Obbo Dinquun Iliyaas Ibsaa waliin wal beeku ture. Iliyaas ammoo Qamariin wal beeka. Qamar gaafa biyya dhufu qarshiin karaa mootummaa wayyaaneetiin kennameef birrii miiliyoona 1,300 ture. Iliyaas obbo Dinquu fi weellisaa Qamariin akkamitti walitti fiduu danda'e? Dubbiin akkasi. Qamar gaafa wayyaaneen birrii miiliyoona 1,300 kafaltee fi isa yaamtu hoteela Sharaatan Addis keessa qubate. Horii san hoteela san keessatti akka itti facaasee bashannanaa ture asirratti ibsuun ulfina namummaa isaa tuquu waan ta'eef bira hunna. Hoteela san irraa yeroo bahee deddeemu waardiyyaa wayyaaneetiin marfamee sosso'a ture. Adaduma guyyaan torbaanis torbaaniin lakkaa'amaa deemuun tajaajilli gosa adda addaa hoteelichaan dhiyaataa fi ture qallachuu jalqabe. Herreeyni Sharaatan keessatti Qamar fayyadamaa tures humna isaatii ol guddate. Wayyaaneen horii itti kennite saniin ala baasii hoteelaa addatti irraa kafaltee hin qabdu. Qamaris amma nagahee jiraati mana kireeffadheen baha herreganaaf hojjedhaa jee hoteelicha beeksise. Hoteelichis herreeyni waliigalaa birrii miiliyoona 1,330 hojjetee nagahee dhiyeesse. Obboleessi keenya Qamar dubbii tanaan akka malee rifate. Gammachuu fi rahaan turtii hoteelaa sun battalumatti gaddatti jalaa jijjiiramte. Qarshiin inni itti yaamamee dhufe mataan isaatu miiliyoona 1,300 qofa ture. Herreeyni Sharaatan ammoo miiliyoona 1,330 yoo ta'u qarshiin 30,000 irratti hafe. Kana kafalu malee bahuu akka hin dandeenyes itti himame. Qamar obboleessi keenya
rakkoo keessa seene. Eliyaas Ibsaatti bilbiluun waan isa mudate himatee gargaarsa gaafate. Eliyaas Qamariin eega tasgabbeessee booda gara obbo Dinquutti bilbile. Obbo Dinquunis rakkoo Qamar kana yoo dhaga'u rifatee konkolaataa isaa kaasuun gara hoteela Sharaatan qajeele. Ani Dinquu Dayyaasaati. Eliyaas Ibsaattu naaf bilbile. Maal taate obboleessa koo maal si haa gargaaru je'ee gaafateen. Qamaris rakkoo isa mudate ibsate. Obbo Dinquunis warra hoteelaa yaamuun battalumatti 30,000 Qamar irraa kafale. Dinquu Dayyaasaa rakkoo Qamar waan argeef achumatti isa dhiisee hin deemne. Shaanxaa kee fudhadhu ka'ii jechuun Qamariin konkolaataa isaa seensifatee Finfinnee gara kutaa magaalaa Boolee qajeele. Achittis maallaqa ofiitiin mana sadarkaa isaa eeggate sharafa gaafa saniitiin ji'aan qarshii 10,000 Qamariif kireessee fi harkatti ammoo qarshii 40,000 kenneef. Kana qofas miti. Konkolaataa ittiin tajaajilamu dabalatee waan adda addaatiin Dinquun Qamar gargaaruu itti fufe. Takka turees Qamar kiraa manaa danda'achuun waan itti ulfaateef Dinquun ofitti fudhatee mana ofii jiraatu maatii ofiitti makee waliin jiraachuu jalqaban. Obboleessi keenya Qamar garuu galata Dinquu hammeenyaan deebisuu jalqabe. Osoo mana Dinquu keessa jiru wayyaanee waliin wal ta'ee hojii basaastummaa hojjechaa ture. Dinquun eessaa fi eenyu waliin akka oolu mana Dinquu keessa maaltu akka jiru akkasumas eenyu waliin akka haasa'u hunda haala nama gaddisiisuun diinota wayyaaneetiif dabarsaa ture. Dinquun hoggantoota adda bilisummaa Oromoo kan akka Daawud Ibsaa fi Galaasaa Dilboo waliin walitti dhufeenya qaba. Harka of jalaatiin abaa'oo deeggara jechuun basaasaa ture. Kanaafis wayyaanerraa magaalaa Adaamaa keessatti lafa mana ijaarsaaf oolu kaarimeetira 300 ta'u fudhatee gurgurachaa fi tajaajila adda addaa argachaa turuu isaa ragaa guutuu argannee jirra. Hojii Qamar kana booddee kan irra ga'e obbo Dinquun baay'ee itti gadde. Garuu ammas abdii irraa hin kutanne. Qamar akkas hin ta'in akkamitti gama diinaa gortee ana obboleessa kee basaasta jechuun gaafateen. Qamaris bakka namoonni biroos jaarsummaan jidduu galanitti ammas Dinquu jilbarra kufee araarfate. Dinquunis tole jechuun dhiisee mana ofii keessaa baasee magaalaa Adaamaa ganda Duwwaa 9 keessatti kan argamu mana haadha isaa obboleessa ofii Nagaasaa Dayyaasaa keessaa baasee Qamariif kanne. Konkolaattota kana keessaa Dolfiiniin takka osoo Jimaa Hariirraa fe'ee deemaa jiru karatti garagaluun hojiin ala yoo ta'u kanneen hafanis sababa adda addaatiin rakkoorra bu'ane. Sababa kanaanis Qamar qarshii baankii irraa liqeeffate waan kaffaluu hanqateef baankiin mana obbo Dinquu Adaamaa ganda Duwwaa 9 jiru san gurguruuf dhufe. Obbo Dinquunis konkolaattota akka inni baankitti galchu godhuun gargaaree qarshii baankichaa irra jiru kafaluun Qamar idaa baankii irraa bilisa baasuun mana ofiis oolfate. Akka maddi odeeffannoo keenyaa qulqulleessee nutti himetti yeroon kun yeroo obbo Dinquun soodaree bituuf qophii godhaa jirudha. Jidduma tanatti obbo Dinquun caalbaasii soodaree mo'achuun sheerii isaa yoo danda'e akka bitatu Eliyaas Ibsaatti hime. Eliyaas Ibsaatis miliyoona 1 kafalee sheerii kana bitachuu akka danda'u obbo Dinquutti hime. Yeroo kana Qamar dhagee anis sheerii miliyoona 1 kafalee nin bitadha jechuun obbo Dinquu gaafate. Obbo Dinquunis tole jechuun sheerii kana Qamar Yuusufii fi Eliyaas miliyoona 1 galmeessanii waldaa keessa galchan. Yeroo kana obbo Dinquun miliyoona 78 Qamarii fi Eliyaas ammoo miliyoona 1 yoo ta'an mootummaan ammoo miliyoona 64 qabachuun sheer kaampaniin kun hundeeffame. Qamar ammoo birrii miliyoona 1 kaffaluu waan dadhabeef mootummaan ji'a 3 eegee sheerii keessaa baase. Eliyaas Ibsaa ammoo gara Ameerikaatti waan deebi'eef sheerii isaa hayyamaan obbo Dinquuf dabarse. Waldaan kun dirqama nama 5 guutuu waan qabuuf
miliyoona 78 erga kafalee booda obbo Dinquun bakka Qamarii fi Iliyaas haadha isaa aadde Daansee Gurmoo fi haadha manaa isaa aadde Leensaa Phaawulos Guddinaa waldaa keessa galchuun miliyoona 2 itti guutuun walumaa galatti miliyoona 80 sheericha bitate. Yeroo san soodareen akka ammaa kana jannata addunyaa hin fakkaattu ture. Erga obbo Dinquun jaarsisanii xumuranii boodas mootummaan gaticha irra deebi'ee shallaguun waggaa 2 dura obbo Dinquun soodaree miliyoona 490 bituuf dirqame. Yeroo ammaas obbo Dinquun jalqaba miliyoona 400 itti aansuun miliyoona 33 kan kafalee jiru yoo ta'u miliyoona 490 keessaa miliyoonni 57 qofti akka irratti hafe Gadaa News Network maddoota amanamoo irraa qulqulleeffatee jira. Qamar sheerii soodaree irratti maqaan isaa galmaa'ee kaffaltii irraa eeggamu waan raawwachuu dadhabeef Dinquu osoo hin taane mootummaattu sheericha keessaa battaluma isa baase. Kun erga kana ta'e Qamar maaltu TV nafxanyaa waaltaa irra isa geesse jennee nutis qorannoo hedduu taasifneeti jirra. Soodaree sheer kaampaanii keessaa Qamar yeroo gabaabduudhaaf galmaa'ee maqaan isaa erga haqame har'a waggaa 9 lakkoofsiseeti jira. Qamar har'a guuza nafxanyaa owwaatee waa'ee soodareetiin qabee Dinquu kan maqaa nyaatu waggaa 9 guutuu eessa ture? Miidiyaa nafxanyaatti bahee mana alagaa seenee obboleessa ofii irratti duuluun maalirraa ka'e? Yoo dhugumaan miidhamee jiraate seeraanis ta'ee akka duudhaa Oromootti Dinquu himatee dhugaa argachuu hin danda'u ture. Diraamaa kana duuba eenyutu jira? Fi kan kana fakkaatan gaafilee hedduutu jira. Akka keessa beeytoonni gurra nu buusanitti bara mootummaa wayyaanee Qamar konkolaataa amma itti fayyadamaa jiru Hamar dabalatee konkolaattota 5 biyya alaarraa bitee galchee ture. Qaraxa mootummaa konkolaattota 4 obbo Dinquun gargaaranii irraa kafalanii turan. Haa ta'u malee konkolaataa Hamar kan amma inni ittiin deemu Kanaadaa irraa qaraxa malee kan galchee hamma ammaatti qaraxni mootummaa hin kafalamin akka jiruu fi waan kafalu dhabee yeroo adda addaatti narraa kafali jechuun obbo Dinquu gaafachaa turuu isaa odeeffannoo nu dhaqqabe ni mirkaneessa. Obbo Dinquunis yeroo adda addaatti si gargaaraan ture amma immoo ofuma keef kafaladhu jechuun waan fuula dhoowwateef Qamar haaloo kana ba'uuf miidiyaa waaltaa irratti bahee maqaa Dinquu xureessaa jira. Haquma dubbachuuf Dinquudhaaf miliyoonotaatu ragaa baha. Qabsoo fi qabsaa'ota Oromoos kallattii fi sududaan sodaa tokko malee gargaaraa ture har'as gargaaraa jira. Ilmaan Oromoo maallaqa kafalanii mana hidhaatii yaasuu kan mootummaa wayyaanee hojii fi barnoota irraa ari'aa ture bilisaan barsiisuu fi kaampaanota isaa keessatti qacaree abbaa miindaa taasisaa ture. Fakkeenyaaf gaazixeessitoota 17 dhugaa Oromoo waan dubbatan qofaaf TV Oromiyaa keessaa al tokkotti ari'ataman yaamuun battalumatti qarshii hedduu baasuun TV OBS'n hojii jalqabsiisee haamilee isaanii tuqame fayyise. Lammii ofii gananii diina abdachuu, foon ofii koodee ofii alagaatti hamachuu fi harka irraa nyaatan deebisanii nyaachuu irraa Rabbi nama haa baraaru jechuun qophii teenya har'aa asumarratti goolabna. Yoo Oromoo irraa dhaabbachuu didan nutis sagantaalee itti aananiin dharama qaballeessii diinaa diinee saaxiluu ittuma fufna. Dhugaa dhokate qotnee baasuun uummata keenya hubachiisaa deemuun dirqama keenya. Tolegaa daawwattoota keenya kabajamoo. Qophii har'aa dhiyeessuun isin wajjin kan ture an Faayizaa Iliyaas, Gulaalaan Muhammad Fantaalleeti, gama ogummaa teeknikaatiin Abdii Jamaali. Gama kiyyaan nagaatti isiniin jecha sagantaalee Gadaa News Network wajjin turtii gaarii.